السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلي وندي يكم جرت النجابة يا كيسة نردفتوه وقبجة مبتعلة وبجنا قاعدة لك إذا أربني تيو دي ماني تدي بأن نما جبتي كيسة ترتي إتي ألفان لك أجائب ورخنا رتهزبي والله العظيم يرو تك مدامي وسعود عربية هي بعد نمنك سانين جرا قارين أكس سعود عربية نجو بيا فيتا وجدت biyya feeta hojjedha obboleewwanti garuu biyyi akka Saudi Arabiyaa hin jiru. Saudi Arabiyaa keessatti waa isin himu waa micattiin tun biraa galtisa hin taazzabe warra kana jechuudha. Deemte kaleessa deemte wallaahi Saudi Arabiyaatti hagamuu yoo si jibban hagamuu yoo si azzabaa turan gaafa ati biraa kaatee deemtu si wajji booyan. Gaafa ati biraa kaatee deemtu waa si fazzanan si gammachiisan si cinaa dhaabbatan gaafa haflaa qabdu gaafa haflaa nikaa qabdu akka isaan hojjetan warra Saudii beektan unka warra kontiraat bira hojjetu miti warra kontiraat bira hojjetu warra Saudii sirriitti jaalataa isu jammar yoo biraa deemtu illee itti dhagahamu garuu hin azzaban malee jechuudha yoo bira hojjettu azzaban malee warra badha ijaazaa bira taa'uyyuu yoo toggaatu akkas bira ta'etu akka ilmoo isaanii ilaalan ihtiraama siif qaba Saudiiwwan argeen jiran jechuudha baay'ee isaanii. Amma mana kana micattiin kaleessa deemte kun har'a gaddeebi'ee rafuu hin danda'u booda zuhurii irratti rafuu hin danda'u sa'a afurii olakkatti ka'e guyyuu akkanumatti ka'a akka rabbiin sararatanyaa nagaa naaf fidunatti du'aa naaf godha hagasiifuu akkanumatti hojjedha ammallee uffata miiccadhuu fi mana kana qulqulleessee amma misaa hojjetu wada misaa booda taa'ee agisaanii nama meeqaaf misaa hiruun ta'a nama baay'eedha immoo akka misaa hiramuuf kiyyaa haafu maka warraa isinii hima. Kaleessa galtisaa micattiin na ajaa'ibsiisi subhaanallah arabni yoo itti deddeebi'an akkaan nama jibban jedha micattiin ka warratti ulfaatte irraa kaatee galte ka warratti ulfaatte nama waggaa 13 nama bira dalage silaa fuula kaleessaa saniin hin geessan dhugaa dubbachuuf jechuudha wallaahi ani kasehe sixootaa bitanii fi keekii wayii fidanii xaawala matallasuma xaawalaa xiqqoon takka hin jirsaa wala nutanatti nummaan jechuudha mana keessaa. Hafla mati qoboonee fi hadiyyaa namitti illee yookaan dahabuu miti qishuusii bittee micatti illee yookaan silkii bu'ii bittee fi intalatan isin guddise haadha dhukkuba ture yeroo dheeraadhaaf garuu micattii tana isin guddise sabiyyummaarraa micattii tana isin guddise jechuudha caalattuu micattii tanaaf fuudhan gaafa fuudhan micattii takkitti qabantan jechuudha akkasitti yaadama kaleessa zuhurii irraa manuma oolan gizeen dachaa mana barumsallee lameenuu qormaata waan ta'eef micattiin sa'a 10 deebite namittiin immoo sa'a 11 walakkatti deebite isinii galtee qormaata waan ta'eef jechuudha maal isiniin jechuu barbaade kaleessa osoo haflaa godhaniif hin danda'an keekii 200 fidanii wallaahi osoo sa'aatii magriiba booda deemte micattiin duchis magriiba sa'a 5 tasii baate osoo hafla qo'aa wayii xiqqishumatti numasma yayyaamanii viidiyoo xiqqoo waraabbatanii adiyyamarraa nama waggaa 13 isaan tajaajile haala kanaan isiin deemnanoo subhaanallah ani hin danda'u beektan yoo namni biraa deemu micattii tanaan waggaa tokkoof ol azzabat turre baay'ee jibbaa waliin odaa turre jibbaa osoo hin taane bakka daangaa walitti hin tarre hojiin addaan nu qoodame garuu haga deebi'e kana immoo piisidha anillee bakka haga deebi'e kana ta duraa san dagadhe piisii waliin faxxarre jechuudha hojiin keenya dhuunfaa waan ta'e waa waliin buunuuf hin qabnu wallaahi mimmaan hin qabadhu hoosiin deemtu ammoo boohamee jara fuullifiititti jedhee salaam itti dhaamee uffata tokkosuu gubbaa tareen tamam yoo gaddee ujaarsan miskiina isaa baabaa diiman hin deemte maqaa odoo kaasuu baadhe miskiina isaa ibaluun hin deemte miti jedheen jenna naan jee akkana godhatee jaarsi jechuudha eeguma jaarsa kanaatu awuzu billam ittiin waamee qojjin taate ummata kana mana kana akka wajjin haaromsa isii dhabar indee sarraatanyaa jechuun bar isaan caala mana qabdee ka deemtu isii dhabar yoo godaanan hunda itti gadatanii waggaa 13 isaan wajjin والله لازم وانت قامت بيك هايسن اما كذان جدين هنا ما نانجد بيتني ستي مو نانجد بس ديم تغارو نانجد ولكن قلبي ما تألقت قلبنا ما تألقت عليها كل شوي روحي ما في نانجد والله وبالله هين سالفة بكذانا حق اتجزي ديم تسن نانجد حق جزي اتديم تسن قران كي نريف النيف نانجد na ajaa'ibsiise
girrimuna jedhe nama waggaa 13 bira deemee bira taa'ee hin deebi'u jedhee kontiraata osoo hin dalagatiin biraa deemaa hin deebitu jedhu deebi'uu hin dandeettu isaan yoo kontiraata asitti sirreessanii hin dalagatiin deebi'uu hin danda'an seera uummata Filiippiinii kan seera isaanii jechuun baasii isaanii na yoon akkas naan jedhu natti dhagahame gaayis ka itti ulfaatti irraa deemte jechuudha micattiin isiin guddiste gammachuun isiin qabdu anatti kolfite micattiin jedhane situ na wajjin deema kaa situ yoo ani mazna yoo an bakka taphaallee deemu situ na waalessa kaamma booda asitti taphadha kaa yoo jettee natti kolfiti ani wajjin ilba qamiira gammachuu tokko micattiin jalmaa yoo mana keessa waa ta'an gammaddi gaaf abbaa faatu illee illee gammaddi daa'imattiin akkas godhatti ani jedheen haadha ta'e lammataati bartuun ta deemte tun isii si guddise beeytaa jedheen haadha dhukkuba isii guddise baasawee jechuudha beeytaa jedheen wallaahi arabaaf gaaris taatu hamtus taatu arabni galatan jettu gaaris taatu hamtus taatu arabni akka galatan jenne micattii sana rabbare micattiin tun amantaan isii kiristaana isaa wallaahi billaahi akka muslimaata akhlaaqni isii hin dubbattu shari'aa isii hin buustu anaa yoo cinqamtuun tagisee tokko matara ol hidhatee hojjetu alla ideen baqa namatti hin buutu baqa injiraa miti keessatti malee afaan isii kanaan kalaaman baddu kana godhi jennaan ishi jette gooti ana ata karaa mala namichoon kun yeroo tokko waanuma mi'eessitee hojjette tokko fidee dhufee shunkurtii saafaa tokko kattafi saaloona ati hojjettee qopheessite kana irratti jechuudha idaama hojjettee irraa fuudhuudhaaf xiqqoo nafuu jala dhaamsuuf deemtu kana irratti shunkurtii kattafi qullubbii kattafi saafaa tokkotti galabbaxisiin jedha yeroo itti ka'e jechuudha aneesh hin jedhuuf micattiin garuu ima gootu waan inni jedhisan waan inni jedhisan ima gooti faallaa fedhe yoo inni dhaqee ajaje hin gootiif ani hin godhu jaan waan hin taane hin godhu fayyaa qabaate fayyaa dhabe waa balleessuuf hin deewwatu hin godhu jedhaan inna hin dubbattu jechuu barbaadeetti nama cal'isaa wa'ii cal'isaa nama cal'isee akkama zimma jedhu kana jechuudha isin galtee sagaleessi akka amantu ijoollee Itoophiyaa mana keessa deemne girgir jedhan hiriyyaan takka iimoon hin bilbiltuuf uumamee mana kana seene guyyaa takka lama yoo arge kajaarsisee hojii haasoftu sanuu sagalee dho'ifattee kilaasitti silkiin haasahuun isii bira hin jiru sagalee ol qabdee waa dhageeffachuu isii bira hin jiru anaayyuu yoo chaarjeessu silkii kiimatu fakkaatti sagalee ol kaasee liivirra fawaa viidiyoo banee itti banee viidiyoo waraabbachaa warra liivirra waa dabarsu kan sheekota faayota waan wayii waraabbachaa yoo toppaaf hojii biraa deema maxxaqni gagagaga jedhee iyyaa jechuudha isin galte ani jechuudha gin aniin sun kabajame isiin akkasii kabaja qabdu sun yoo gaaf isiin deemtu akkana gammadan a'uuzu billaahi arabni galatan jettu araba jalan dadhabina araban jaalatina nuti gaaf isaan biraa baan war hin boonnaasa hin boonna bar daa'imman isaanii kana fa'aa wajji boonna bar ijoollee isaanii kana fa'aa wajji boonna duraan hin boo bismillah daa'imman isaanii fa'aa qallaan nan jaalattu waan ta'eef suuditti fa'aan boo garuu dhugumatti suuditti hedduun na duuka boo'an wallaahi madaamin takka fa'aa bun jettee daa'ima akkana hammattee daa'ima isii tana na jalaa dho'isite jechuudha maaliif daa'imattii yoo ana baqa du'aaf na jaalate daa'imattii du'aaf bakka deemtutti yoo maqaa keetti yaama yoo isiin boottee maqaa keetti yaaman hin cal'isti subhaanallaa daa'imattii sun jechuudha yeroo an bahuuf deemu daa'imattii isii hammattee mana akkana xururrachaa na jalaa deemte daa'imattiin na duuka boottu jechuudha bakka ol deebite boohaa jechuudha rakkinaan biraa deema madaami san birrii naa kafalan hin qaban na maal jechuu barbaade waan na ajaa'ibsiise keessa arabni edaa yoo bira taa'an akka ilmoo isiitti ilaaluu osoo hin taane birriin isii kana biraa bara obboleewwanti birrii 500 waggaa 13 kan osoo hanga fedhee ta'e 500 doolcheen daballeef an isii hojii haarawaa dhufe kontiraata dhufe 500 kiyyalle kun 3,000 bakka takka nuu kennan bakka takka 3,000 kennan 500 addaan qoodan birriin aadaa balaa jettee jaran karaa akkartu waan tokko jettee jaran karaa akkartu indoo baattu kana naa bitaa hin jettu kana naa godhaa hin jettu indoo anaayyuu namichallee ka kaardii bichisiifatu namichoon irra kabar inna maal jechuu barbaade arabni yoo itti deddeebi'an akkas nama jibbiti wayyoo gaafa kanaan duraa jechuu an dhufee ji'a muraasatti ijaazaa biyya deemte ji'a namoo sadeen hojjedhee ijaazaa biyya deemte mucattiin sun jechuudha akkasumas deebitee waggaa lafattee kun kazaan yeroo sana madaamin jechuu qamisii wayii dhabne beeytanii qamisii isii wayii soyxee dhabde qamisii gogoloo kana illa kama anuu odoo naa keeti anii muslimaatu kan godhanne kana jechuudha qamisii jazbaa tokko asiin qolleetta isaa ababu jedhu tokko harkoo isaa akka tokko jiru faaqiraa qamisii faaqiraa anaayyuu odoo naa keeti anuu fudhanne kana mucattii kiristaana yoo biyyasii galte paanti dhaabtutumaa jan dhaabattu
An arge TikTok si keessa deeme biyya isiitti uffata cinqii kana hunda godhatan. Fa'aa TikTok maaliin dhaabatamu manni na tsama kana. Filiippiinii ta'uu hojii kiristaana. Safuu waan jedhamu akka biyya keenyaa kana jiru jechuudha. Kana qamisii san dhabdee jennaan maal jettee akkuma jettiin galteen jechuudha. Barsanuu seeranii soo inni qamisii kana manuma keessa jira baragaasias argite gadi bu'ee wannoo keessa fannoo keessaa gadi bu'e. Maal jette beektani? Isi fuudhe jette. Ani gaafsan namitii sanarraa ba'e subhaanallah. Kamicattii waggaa kan hundi isaan biroo hojjette. Waa'ee bannaa isi fuudhe waan isin galteef isi fuudhe jette. Kalaas arabni tun wallaahi namummaa hin qabdu ma jedhe bakka. Namummaa hin qabdu jedhe. Kazaan ammas maal naan jetti kontiraata akka sirreeffattee biqiltiin deebi'uuf deemte kan obboleettii galtee naaf fiddu malee. Maa abee akkanatti hin deebiin mee ani kan amma odoo biqiltii bilbilii sana hime hin amanti biqiltiin bilbilii tun anatu sobena seeti garuu namitti akkas naan jettee azaana goote obboleettiin tiibiyyi jirti iskaanii paaspoortii si irraa fuudhe wallaahi obboleewwantii rabbii kiyya akka kadhe ji'a sadii na eedi obboleettiin tiyyaa ta'e jechuu biyya ji'a lama na eedi narraa fuudhanii iskaanii fi wanni fotoo si minaamina kan paaspoortii narraa fuudhanii narraa fuute jechuun sirreessa jettee sirreessuu hin dadhabde imbaas irratti isaan saraatanyaa fiduu hin danda'an gadabii qaba fidat tura waan ta'eef kalaas dhaabbatee jira jaarsi fiduu hin danda'u saraatanyaa nama biraatti fiduu fi danda'a kanaaf bakka aan fiduu hin dandeenye hiriyyaan ta'e suudanii takka hin jirti bakka hojiitii wal ba'inaa isin haa fidattu obboleettii tantee naan jette hin barbaadu jedheen akkasi sistarii nunatti aartee ji'a lama na eedee natti aartee Dubai hin deemte sistarii sun jechuudha amma dhiyoo irraa isin hima san seenaa isin irraa hime sana jechuudha mana badaa seente isin hin jedhe san inna maal isin jechuu barbaade gizee sana kaayyoon namitti maal ture micattii hin deebi'a jettee meeshaa osoo hin fe'atin laala namani naarab meeshaa osoo hin fe'atin waan tokko osoo hin fudhatin deemte tana hambisteet obboleettii fidachuu barbaaddi warabbal kaafa girrim mana jedhe dhuftee alammaan naan jetti natti quutii bar deebi'uu barbaaddi galumalee jedhellee ka deeme isiidha deebi'uu barbaaddi natti quutii ganamaa galgala natti quutii naan jette ani immoo girrimna jedhe kazaa micattiin dhufteenaan xiqqoma jedheen xiqqoo barraatti waan namitti hin tattaatu kanatti naan kijibasii naan jette abbo ganamaa galgala isiinuu natti qu'aa turte naan jette ima jalaa cal'ise waan isin naan jette kan hundodootti mee garuu hin dhandhamantu maaliif warra kana waggaa hedduu bira hojjette waan ta'eef micattiin nan amantu ana shakkite ana tuyyuu warra kana qaxxafe na seeti araba garuu hin taazzabi'an amma guyyaa kaleessa akkanumatti ta'anii silkii qorooqora yoo isin deemtu yoo isin balbala baatu micattiin diqqishuun tun haraa muudii wayii jiraan akka waan boottu jettan irras baa gadi dhageeffadhee daddara jalaa gadi ilaalee boottee maashaallaa jedhe maal jettee yoo isin deemuuf kaatu burrii naa kan jettee achumaan anuu viidiyoo yoo waraabe onni jedheen bar amma ka birrii kennuufi qabu si hidhee sixootaa ka kennuufi qabu si ture jedheen maaliif ijoollummarraa si guddiste micattiin tun jedheen dhugumatti ijoollummarraa guddiste anamma waan micattiin tun naan jettu hin dhagahuuf ala keefi hin dhagahuuf isin garuu tokkoffamaa yoo fuudhan micattii tanaaf fuudhan haa hojii manallee hojjettu malee innaa sirriitti innaa araba amanuun araba jaallachuun araba amantanii galtanii deebi'uun wayyoo warabbal kaafa isaa gatii isin kaffalchiisa namaniin araba bira turre waggaa 8 bira taa'e waggaa 7 bira taa'e habiibti ta'e arabni amansiistu anaayyuu jechuudha kan hin deebi'a jedhee gale sarratanyaa xalabatan yoo an dhufu sarratanyaa xalabatanii jedhan sarratanyaan akka carraa taatee harmeen isii duute duuba deebite jedha sarratanyittiin sun jechuudha isin ajaa'ibsiisa ani immoo gaafa deebi'uu hedu jara kanaa miti kana dubbise intala jaarsati intalli jaarsaa osoo jaarsan gaafatin osoo madaamii waliin oodanii madaamiidha waliin dubbise madaamiin gaafatin anana dubbiste waasaappan salaamata deebisee feennaan si hojjetanii waraqaa naan jette naa hin hojjannee jedheen paaspoortii shaggee asirkisii hojjedhaa naan jette yommuu isaan paaspoortii abbaa lashee guutummaa nan jiru ture anillee lashime jedhe bakka paaspoortiitti erge yommuu isaan hojjettee onlaayinii irratti fiizaa kiyya tikkeetii kiyya ergite jechuudha namittiin intalli jaarsaa jechuudha warri kun immoo maal hojjetaa jira warri itti dhufe kun maal hojjetaa jira jaarsi silaa uuma namni jedhee shi jedha fayyaa waan hin qabneef isaa sarratanyaa hindii fidataa jiran gaafa guyyaa 2 moo 3 moo 4 oolee fiizaa bararaadha guyyaa 2 akkas yoo na hafu madaamiti jetti meeqaan ta'e bira dhufoon tana hin tikkeetti akka murre jedhe beekumaan jedhaan akkasiinuu yaada tikkeetti naamuruu hin qabne argee kanan dubbisaan jirtu tikkeetti akka murree madaamuudhaan tikkeetti naamurtee jirti jedheen kazaan haa naan jette
sheeritti godhe kaa tikkeetti fi risaalaa isii hojii waliin haasofne kana sheeritti godhe akka tokko fallee simmaan dhufte waa'ee jaraa na gaafatte siimurannaa naamurra jedhee ergi jawazaa tanaan jette itti erge kaskirinshuutu godhee itti erge namitti xiyyatte jechuudha arabiidha waliin haasofne waan ta'eef kazzaan afaan isii ziippi jechuudha በጣም tokkolanyaadha subhanallah warra nagaa wanta ta'etu guutuun arabni tokkolanyaadha gaafa galuu eddan galee deebi'aa wayyoo yaan isin keessa jiraate meeshaa keessan ka barbaaddan ka isin barbaachisu keessatti birrii keessatti baastanii bittan qabadhaa galaanii meeshaa isaanii keessa kan jaalattan wa'ii kasinitti tolu yoo jiraate yookaan hiriyyaa yoo qabaattan shaanxatti godhaa of eeggannumaaf hiriyyaa bira kaayyadha maaliif jennaan yookaan achiin isin hambisuu dandahanii gaafsan hiriyyaan teessan sun isin yaa ergitu meeshaa fi wajjin of eeggannoodhaan akkasitti arabatti galuudha malee arabni awuzu billaa mina sheetaa rajiim nama uummata akkana garaa jabaate ani wallaahi garaa na dadhabettare ani garaa na dadhabettare bitattiisan kalee sochuu hin boo himimmaan na qabee daddafee akka salaamatti qaree kalaa sallama akka jedhee biraa taree jechuudha gubbaa garuu isaan ijarri ganne deemanii deebi'uun sirrii miti naan jabbo namichoon yaani naan jedhu qalbi namaa ta'alla galee haa shan turuu tirjaa kalli walli naan jedha hanga gizee isaa parte san garaan kennan durri kan naan jedhu gizeen deemillee hojjetta jedheenuma girrimna jedhe garuu jaarsi kun wallaahi hin booha jedhee yaada harkifate itti dhagahama jedhee yaada harkifate na akkasii araba maal xamana ummata wasakha wallaahi wallaahi garuu haa ta'u alhamdulillah birriteen jaalalneeti miti keessa isaanii lakkanatti akka jirbii kanatti addaan foonee isaan beena keessa isaanii osoo isaan dubbachuu hin dandeenye waa isaan dubbachuuf deeman keessa isaanii beena waan ta'eef birriitiin bira taa'an la birreessin ማለት ነው jaalala isaanii osoo hin taane itti miidhamu immoo hojii mana isaanii itti miidhamina madaamiin kiira jaalatti maali abiibti yoo lubbuu sii fuute anamma lubbuu midhaan nadidaa jira dhugaa yoo dubbanne jechuudha lubbuu midhaan nadidaa jirti bakka yaadu manna dhiisuu dide galuu barbaada maddii waggammaatu sun adeemte haga deebi'e kana gammachuu qabu dhiifamallee narraa ta'a እና akkam goota sanii fakkaate nyaata keessan geetteemu hojii teessan isaa wajjatu ta'an irraa dhiisi boqonnaa fudhadhu gizee isiin baatu boqonnaa fudhadhu yoo kaameraan mana keessa jira na jaalatte jettee buutu gaara fi samii fi xurii maalii kana kakaasuun deebi kalli walli si dura kaddaama saraatanyaa kumatu mana keessa ture waan ta'eef maan dhasadheen saraatanyaa sun kaati kosii isaanii duuba deemtee osaka isaanii kaastu galata siiniin jedhan sanuttu yoo isaan godhi siin jedhan godhi yoo siin jette godhi yoo isaan galatallee siin jetti yoo siin godhi siin jenna deemtee hafraa isaanii duuba girgiddaatiin naffariin dhiisiif haa ta'uufi si durallee mana san saraatanyaa ture waan ta'eef jechuudha wallaahi ulfinan jaalatan ani micattiin tun yoo marattee teettu dantama isaaniitti hin qabdu tarmanaa haa kennan jetti bas jiinummaan tiyyaa geettu jettaan jaasiiti miti waan isaan godhi jedhan malee hin gootu kanaan dura gaafa wallollee kuduraa fuularra darbe micattii san akkaataatti wallollee isinii malatti fakkaate tallaaja kun kosaayee ajaa'ee balee wanti meeshaa tallaajaa keessaa gadi yaase qulqulleessaa jiran haaraa dhufe ganaa ji'a lama waggam qulqulleessaa jira na qarqaaruu didde teettee silkee qorqorti kazaan yoo feete godhi yoo feete dhiisinaan jette namni nan ajajne kan beektuu fi godhaa jira hayyee jaarsi dhufee armaa alanna argaa bira jaarsi immoo fayyaa hin qabu fayyaa waan hin qabneef tateettu dhiisee anaa hojjettu dhufeedha ajaje salaaxaa akkana naa kattafi naan jedhe kazaan jaarsi salaaxaa kattafi jedhaa jedheeni salaaxaa kan walitti qabee fidee hoodhuu jedheen ati kattafuu barbaannan kattafi hin barbaanne dhiisinaan jette yaa jara keen ana isheen tante miira keessa galee sii beeka bakka jiru qubuuf hin qabu yeroo kaduraa akkanatti matarratti isin teetti miti matarra galabbaxee biraa ba'e jechuun mee maal jettan isin kan miira akkamii akka ta'e gaafsan ammarra taa'ee yaadu garuu gochi keessirrii miti wallaahi billa garuu yeroo sayittiin haadha akka kiyyatti bakka manni kun ajaa'iba disti duulaaba yoo banu wallaahi rabbinaa shaahitti hin beeti jiru hiriyoonni tiyyeen dhiyya gizee hundaa hidhiyyaa siniin jedha suuta jedhee duulaabas bana bireesiin tun hin beekanii bireesii gararraa fakkaatu girgiddar xallab jiran jedha distii keessaa jechuudha distii keessaa natti utaalti bar ganaa laganaa dhaabadhee yoo iraatu godhoo distii naa baasi jedhaan isiidhaan naafuu hin baatu sanuu bireesii onnoo kana keessaa naa baasi jedhaan duulaaba kan qulqulleessaa bireesii duulaaba kana keessaa naa yaasa ani isin sodaatu isin akkana qubaan qabdee deemtiin bireesii ta'an mukaan baasuu sodaadhu jechuudha na ijibbaachiste akkasitti ol fixaa turre mana isa sursuura fi bireesii isaanii anatu baase keessaa. garuu na dura kun ta'uugaa hodha sadii meebi isaan illee kanumaaf jibbuu danda'an hin beekamu ayitti hawwaqan baasawee garuu arabni illee galatan maan hin jettu walumaa galatti
hojiin keenya rabbumaa fi keerima garuu itti ofin miidhina hojii mana daamadaami no itti ofin miidhina isaa isin ajajna hojjedha isaa isin ajajna sararatanyaa si durallee manuma kana turtuullee maaltu si galche dhiisi bas wallaahi ani duraan hojjedha jedhee nama jajjabeessa amma garuu laa humna keessaniif yaada ispoortii keessa riilaaksuu godha ispoortii hojjedha waa nyaadha kazaan waa hojjechuu qabda waan ilaalaa jiru hojjedha sayin boolla isaanii qottanii raammoo fi maan isaanii yaasina galata namaan hin jettu jarri gaafa galu san shittoo lama naa bitte shittoo lama orjinaala naa bitte namittiin tun jechuudha qamisii lama wajjin maqarabaa lama wajjin qamisii kun wanni hin jiru qaba qamisii akkanaa makaan waraata jedhamu kun isa lama wajjin miidhattii tanallee maal bitte wallaahi billaahi shittoo malamaan san fiddee dhufteef kun ana gaaramsiise ay araba jedhe na khalaas waan biraatii walitti dachaana